Ashamaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan keenya, miidiyaan Kiloolee yeroo maraa odeeffannoo wayitaawaa qabachuun kan isin biraan ga'udha. Turtiin keessan hamma dhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Hojii dippiloomaasii Dr. Abiyyiin hojjechaa jiru kan ajaa'ibsiifamuu qabudha. Itoophiyaan akka addunyaatti beekamtuuf hojiilee jajjabduu raawwachuu irratti argama. Biyyoota ollaa keenyaa, biyyoota gurguddoo dinagdeen badhaadhanii kanneen akka Awurooppaa, Araboota gamtoomanii, Eeshiyaa, biyyoota bahaa giddu galeessaa fi Ameerikaa dabalatee biyyoota lixaa waliin dippiloomaasii Dr. Abiyyi geggeessee seenaa keessatti kan dagatamu miti. Biyyi michummaa Itoophiyaa jabeeffachuun beekamtu pirezidaantii Rippaabilika Faransaay dhibbana daawwannaa Itoophiyaa keessatti gochuu isaanis beekamaadha. Marii bu'a qabeessa geggeessuu isaanis odeeffannee jirra. Hiriirri waamicha nagaa marsaa lammaffaa godhamaa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti hiriirri taasifamee waraana bilisummaa Oromoo ta'ee bosonatti kan hafe nagaan akka gara qe'ee isaatti deebi'uuf ta'us beekamaadha. Abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa irratti hirmaachuun waamicha taasisanii jiru. Kanumaan walqabatee waraana bilisummaa Oromoo nagaan galeef hawaasni hiriira bahe irratti sirna galateeffannaa taasisee jira. Humnootni waraana filatanii bosonatti hafan waraana irraa gara nagaatti deebi'uudhaan araara akka buusanii fi nageenya uummataatiif dursaa akka kennan waamichi kunis dhiyaateera. Odeeffannoo dabalataan gareen miseensotnii fi hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara qe'ee isaaniitti deebi'an marii biyyaalessaa irratti hirmaachuun nagaa waaraa lammiileef mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Oduu wal fakkaatuun gareen miseensotaa fi hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara qe'ee isaaniitti deebi'an marii biyyaalessaa irratti hirmaachuun nagaa waaraa lammiileef mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Jaalsanyii Nagaasaa marii taasisan irratti nageenyi waaraa kan mirkanaa'u garaagarummaa jiru irratti mari'achuu fi sabaaf waan malu irratti waliigaltee irra ga'amuu isaa dubbatanii jiru. Imala jaalsanyii qabachuun kan nagaan galaa jirus hedduu ta'uun hubatameera. Yeroo ammaas qondaalaan zoonii Madda Aldaa Jaal Daawwaa Gannaalee miseensota isaa waliin nagaan galee jira. Egaa qophii guyyaa har'aa asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.